Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Raadiyoon sagalee Oromoo ESAT torbaanitti guyyaa 3, guyyaa kibxataa takkaa salaasaa, guyyaa khamisaatii fi guyyaa sanbataa takkaa sabti sagantaa isiniif dabarsu amma jalqaba. Ashama kun raadiyoo sagalee Oromoo ESAT irraan darba. Arra guyyaan kibxata takkaa salaasaa baatii waxabajjii 13 bara 2017. Oduu arraa isiniif dhiyeessina. Oduu booda marii haala qophii dhimma keenyaa irratti gaazexeessaan ESAT Afaan Oromoo Bafiqaaduu Morodaa sagantaa Afaan Oromoo eega TV ESAT irratti eegalamte bara tokko waan guutteef jecha akka sagantaan Afaan Oromoo laaftutti hin eegalamin. Sagantaan tunis itti yaadamee fedhii ummataatii fi fedhii Oromoo qilleensarra oolchuudhaaf akka tahe sagantaan tun lubbuu qaalii gootowwan ilmaan Oromoo qabsoo isaaniitiif wareegan hafuura isaanii miidiyaalee hawaasaa irratti mul'isuuf akka tahe gilgaala sagantaa qophii Afaan Oromoo ESAT bara tokkoffaa taasise itti fufa isaa isin dhageessifneeti akkuma aadaa qophii keenyaatti sirbaan nagaa isinitti dhaammanna. Kan qophii guyyaa irraa isiniif dhiyeessu ana Magarsaa Boonaatii obsaan waliin tura. Oduu guyyaa irraa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa lammiileen isaanii akka Itoophiyaa hin dhayne akeekkachiisan. Naannoo Amaaraa Gondarii fi Bahar Darkeetti walitti bu'iinsa itti fufuu isaa tuquudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa akkuma ammaan duraatti akeekkachiisa baasaa turaniin ammaas hubachiisa haaraa baasan. Eega labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti baatii onkololeessa keessa labsamee booda ajaja heeraatiin ala hidhamuun jiraachuu waan maluuf jecha ministeerri haajaa alaa lammiileen isaanii karaa biyya Itoophiyaa akka hin deemne akeekkachiisanii jiran. Akeekkachiisni kun mootummaan Itoophiyaa yeroo irraa gara yerootti intarneetii fi tajaajila moobaayilaa harkaa waan cufuuf imbaasiin USA lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiraatan irratti yoo rakkoon irra geesse gargaarsa gorsaatiin akka isaan rakkisu ibsaniiti jiran. Mootummaan Itoophiyaa yeroo lammiileen Ameerikaa qabanii hidhan akka imbaasii Ameerikaa hubachiisaa hin jirres ibsan. Akeekkachiisa irratti lammiileen Ameerikaa bakka mormiin ummataa itti gaggeeffamtuu fi bakka walgahiin itti gaggeeffamturraa akka fagaachuu qaban hubachiisan. Ibsa akkanaa kana ammaan duraas yeroo adda addaatti lammiilee isaaniitiif ibsaa turan isin dhageessuun keenyaas ni yaadatama. Hordoftoonni amantii Islaamaa magaalaa Adwaa jiraatan masgiida seenanii rabbii isaanii akka hin kadhanne dhiibbaan garagaraa irra gahaa akka jirtutti himaniiti jiran. Naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti hordoftoonni amantii Islaamaa gaafii mirga musliimoota Itoophiyaa deeggartan jechuudhaan miidhaan adda addaa irra gahaa akka jirtutti himaniiti jiran. Musliimoonni magaalaa Adwaa keessa jiraatan 550 gahan gaafii mirga musliimoota Itoophiyaa walabummaadhaan amantiin akka isaaniif kabajamu gaafachaa turan deeggartan jechuudhaan balaaf akka saaxilamaa jiran dubbatan. Musliimoonni kun gaafii mirga musliimoota Itoophiyaa waan deeggartaniif hanga dhiifama gaafatanitti masgiida seenuu hin dandeessin jedhamanii akka dhorkaman isaanitti himaniiti jiran. Yeroo ji'a Ramadaana soomanaatiin masgiida seenanii akka rabbii isaanii hin kadhanne dhorkamuu isaaniitis beeksisan. Miidhaa amantii isaanii karaa walabaan akka hin hordofneef irra gahaa jiru kana hubachuudhaan lammiileen Itoophiyaa isaan cinaa akka dhaabbatan gaafachaati jiran. Sirni abbaa irree Itoophiyaa Arbanyoo Gimboo Sabaattiitii fi addi bilisummaa uummata Ogaaden tokkummaa biyyaa diiguudhaaf tattaafachaa jiran jechuun filmii dookumentarii maqaa balleessiidhaa qopheessaa akka jiran barame. Arbanyoo Gimboo Sabaatti tokkummaa Itoophiyaa diiguudhaaf adda bilisummaa uummata Ogaaden wajjin hojjechaa jiran jechuun mootummaan Itoophiyaa filmii dookumentari qopheessaa akka jiran himame. Filmii tana keessatti miseensota Arbanyoo Gimboo Sabaatti keessa turan fakkeessuudhaan amma immoo gareen tuni tokkummaa biyyaa diiguuf waan qabsaa'aniif akka sababa tanaan dhiisanii keessaa akka bahanitti dubbachuuf jiraatan jedhameeti himama. Filmii dookumentarii tan televezyiina Itoophiyaatiin akka dabartutti eegamu kuni murni Arbanyoo Gimboo Sabaatti tokkummaa Itoophiyaa diiguuf waan karoorfataniif jecha sababa tanaan murni Arbanyoo Gimboo Sabaatti akka diigamaa jiruttis fakkeessuuf qophaa'aa jiranis jedhameeti himama.
Filmi dookumentarii sobaa tana poolisiin federaalaatii fi koorporeeshiniin biroodkaastiin Itoophiyaa akkasumattis dhaabbata televezyiinaa wayyaanee haaraa jaarame kan INN jedhamu wajjin akka qopheessan himame. Kaayoon filmii dookumentarii tanaatis Arbanyoo Gimboo Sabaatti tokkummaa Itoophiyaa diiguudhaaf saganteeffachuu fi dhaabni kun dhaaba mirga sabaa fi sablammoota uummataa kabajuu miti jechuudhaan akka qopheessaa jiranittis himameeti jira. Dhaabbanni Arbanyoo Gimboo Sabaatti dhuma torbaan dabaree tarkaanfii cimtuu fudhachuu isaanii ibsan. Dhaabbanni akka isaatiif ibsanitti Gondarii fi magaalaa guddittii biyyaa Finfinneetti tarkaanfii fudhachuu isaanii himatan. Kaaba Gondaritti makiinaa gaaza fe'u kan biyya Suudaan irraa ka'ee matammaa qaxxaamuruudhaan magaalaa Addis Zaman seenuudhaaf fageenyi kiiloomeetirii 2 hafeef irratti loltoonni Arbanyoo Gimboo Sabaatti tarkaanfii fudhachuudhaan miilan gommaa makiinaa dhawamuu fi makiinaanis tiraaka harkisaa deemuun adda bahee akka ture ragaa suuraa kaasuudhaan beeksisaniiti jiran. Namtichi makiinaa oofaa ture madaa'ee wal'aansaaf mana haakimaa geeffamee achumatti du'uu isaa oduun nu geesseeti jirti. Makiinaanis humaa takkallee fe'atee akka hin turinis himame. Haaluma wal fakkaatu guyyaa dilbataa takka aladaa waxabajjii 11 bara 2017tti akka lakkoofsa biyyaatti guyyaa sa'aa 5tti waajjiraa koomaandi poostii tan aanaa Cilgaa ganda Shutaaraatti argamtu irratti tarkaanfii cimtuu fudhachuudhaan manneen hidhaatii fi waajjiraalee isaanii guutumatti dhabamsiisuu isaanii dhaabbanni Arbanyoo Gimboo Sabaatti ibsaniiti jiran. Poolisoonni mooraa eegaa turanis lubbuu isaanii baasuudhaaf baqachuun qabsaa'onni Arbanyoo Gimboo Sabaatti hojii bobbahanii milkiin xumurachuudhaan nagayaan mooraa isaaniitti galuu hubachiisan. Gama birootiinis guyyaa sanbata dabree waxabajjii 10 bara 2017tti maadheen dhaabbata Arbanyoo Gimboo Sabaatti tan magaalaa Finfinneetti argamtu akka magaalaa Finfinnee godinaa Carqoos aanaa torba bakka dur mooraa otoobisa Adaamaa turetti mana hidhaa mootummaa TPLF hedduu itti nama dararuudhaan beekame irratti tarkaanfii cimtuu fudhachuudhaan manneen hidhaatii fi tuulaa meeshaa waraanaa gubuu isaanii dhaabni himeeti jira. Bakki gubatte tuni yeroo dheeraadhaaf bakka meeshaa waraanaa itti walitti qaban akka ta'ee fi amma garuu bakka lammiilee hedduu itti dararan akka ta'e dhaabbanni kun hubachiise. Tarkaanfii fudhatan tana jiraattonni magaalaa Finfinnee akka ija isaaniitiin arganii hamileen isaanii falma abbaa irreetiif qaban akka jabaattuuf akka ta'e dhaabbanni hubachiise. Fuula duraas tarkaanfiin akkanaa tuni akka fudhatamuuf jiraattu hoogganoonni Arbanyoo Gimboo Sabaatti hamilee cimtuudhaan hubachiisuudhaan lammiileen biyyaa sirna abbaa irree ofirraa fonqolchuudhaaf akka qabsaa'uu qaban dhaammatan. Tarkaanfii kanarratti karaa mootummaatiin wanni ibsame hanga ammaatti hin jirtu. Amboon humna waraanaatiin dhiphatte barattoonni lamaas wareegaman. Mormii barattoonni magaalaa Amboo guyyaa Kamiisa dabre gaggeessaniin jecha poolisoonni federaalaa barattoota lama uleen tumanii ajjeesuu barattoonni hedduunis qabamanii hidhamuu isaanii himame. Akka jiraattonni magaalaa Amboo OMN itti himanetti barataan tokko isaa manuma isaa keessa jiru guyyaa Kamiisaa qabamee uleen tumamee mana hidhaatti eega darbamee booda laaffatee booda mana hospitaala Amboo eega geeffamee booda lubbuun isaa baatee jiraachuudhaas ibsan. Barataan lammaffaatiis haaluma wal fakkaatuun ajjeefamuus himaniiti jiran. Barataan Alamiinaa Itichaa guyyaa dilbataa takka aladaa waxabajjii 11 bara 2017tti sirni awwaalcha isaa akka gaggeeffames ibsan. Barataan lammaffaatiis haaluma wal fakkaatuun eega uleen cafaqamee booda karaa magaalaa Finfinnee geeffamuudhaan tajaajila wal'aansaa argachaa osoo jiru isaas lubbuun isaa achumatti akka baatee jirtu himaniiti jiran. Barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo sirna awwaalcha hiriyaa isaaniirraa qooda fudhachuuf wayita deemanitti uggura poolisoota federaalaa isaanirra geessaniin mormii gaggeessaa oolaniiti jiran. Mormii guyyaa Kamiisa dabre gaggeeffamee ture irratti dhaadannooleen barattoonni dhageessisaa turan tooftaa haaree mootummaa wayyaanee warra isa diinagdee jechuudhaan nu afanfaajisaa jiran haa dhaabanii tartiibni qubee afaan Oromoo kan ergamtoota wayyaaneetiin jijjiirame haa sirraa'u gareen koomaand poostii hatattamaan Oromiyaa dhiisanii haa bahanii hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaalaatii fi ilmaan Oromoo hidhaman hundi haal duree tokko malee haa gadi dhiifamanii kan jiru faadha ture. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu asumarratti xumurraatii sagantaa tajaajilafte waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo gaazexeessaan afaan Oromoo Bafiqaaduu Morodaa haala akkanaatiin bara tokkoffaa qophii TV afaan Oromoo isaatirratti waan dabraa ture qopheesseetii itti dhihaadha.
keessatti yookaan immoo qabsoodhuma uummata keenya kana keessatti wanti mul'atu tokko hin jira. Wanti nu arginu jira. Qabsoo kamiin keessatti iyyuu rakkinni hin uumama, wal dhabeensi hin uumama, hin hiikama, akkuma ta'a kufaa ka'aa fiixaan ba'uu danda'a. Al tokko tokko garuu rakkina jiru irratti ifatti baasanii dubbachuun al tokko tokko baay'ee hirrifannaa, hin sodaannaa, maaliif diinni itti gammaduu danda'a. Yookaan immoo iccitii keenya baafnee diinatti himuu nutti ta'a jennee waan tokko tokko hin dubbannu. Maa inni amma wanti waldhabiinsa dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessatti jiru keessaa tokko kan himatamu, kan gungumamu, al tokko tokkos alatti bahee sooshaal miidiyaa irrattis bahee kan dubbatamu maa inni waa'ee gandummaatii fi waa'ee amantiitiin. Amantiidhaan wal dhabiinsi jira, gandummaadhaan wal dhabiinsi jira, kana irratti wal harkisuutu jira, gufuu guddaa kan ta'e kanaa waan jedhutu jira. Waan kana gaa rakkina nu keessa jiru yoo dhugaa kun rakkinni kun jiraate gufuu of jala keessee rakkina keenya kana fuulduratti baafnee ifatti baafnee dubbachuun nurra hin jiru, bilisummaa booddee dubbanna jechuun irrakkisa. Gufuu of dura keessee bilisummaa argachuus hin dandeessu, qabsoo deemsisuu hin dandeessu. Mee rakkina nu keessa jiru kana keessumaayyuu rakkina ka'aa jiru amantiidhaa fi gandummaadhaan wal qabatee ka'aa jiru kana irratti mee waa dubbadhu irratti maal jira? Yeroo barii mootummaa fakkii tokkoon si laadhaa. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Islaamaa jaalanne yookaan Kiristaanaaf dhaabbataa yookaan ammoo Westii malee warra Eeshiyaan jaalatu Laatiin Ameerikaa. Mootummaan Ameerikaa yeroo hunda intrastii mataa isaa jala deema. Kana akkasi fudhannee nurratti apply haa goonu. Itti namanu Islaamummaa balleessuus Kiristaanummaa jabeessuus itti namanu Ameerikaan. Yoo namni inni Saudi Arabia caalaa jaalatu hin jiru. Hundeen Islaamaa achi. Maaliif intrastii isaa 100% guuta. San fuudhiitii qabsoo keenya irratti illee apply godhu. Liidaroonni keenya illee akkas. None of them. Tokkochi isaaniillee dubbiin gandaa yookaan dubbiin amantii uummata Oromootiif ni fayyadanii itti amananii saniif illee qabsaawan. Garuu itti dhimma bayan. Itti dhimma bayan. Ufumuneessuuf, aangoo isaanii irra turuuf, tumsa argachuuf, babal'achuuf dhimma itti bayan. Dhugaa kana haalullee hin dandeenye jechuudha. Hangam fedhanuyyuu Oromoo fakkeessuuf haa tattaafatanii malee. Rakkoon kun rakkoo xixiqqishaa ittiin poolitikaadhaaf ittiin dhimma bayanidha. Itti amananii akkuma reessu hin jedhe ittiin amanan. Akka Ameerikaa san isin jechuuf hin barbaade. Kanaaf hin gaafii Ameerikaa san siif jechuudha. Yoo as deebinee uummata keenya keessatti ilaalle adda bilisummaa Oromoo gaafa chaartarra osoo hin dalagamin dura wanni akkanaa kun adda bilisummaa Oromoo keessatti ni laganna ture. Ani akkasiin jedhe osoo chaartarri kuni tahee revolushiniin Oromoo kun akka duraatti ittiin baqaqeen dura dhaaba kana keessa ture. San dura bakka dhaloota kan keetii wal gaafachuu fi amantii kee wal gaafachuu akka safuu ture jechuudha abaa'oo keessatti gaafa ture dura. Namni gaafii akkanaan kaasu. Regardless of eessarraa akka dhufte amantii feete qabaatte akka ilmaan obboleeyyanii caalaa wal jaalataa ture. Real hiikaa jaalani jedhu warri qabaataa ture jechuudha. 91 waa hedduu dhalche. Jabinallee dhalche akkuma jiruun laaffinallee dhalche jechuudha. Keessattuu moo'achuu dhabuun keenya. 91 moo'achuu dhabuu keenyaa fi Tigree moo'amuu keenyaa fi digma inni nurratti ture suni waan ammatti jejjedhaa jirtu kanaaf xiqqishoo karaa bane. Then after that hogganoonni itti dhimma bayan jechuudha. Hogganoota bunyi kun amma jiran kana qofaa miti. Kan yeroo dheeraa irraa kaasanii itti dhimma bayaa turan. Wanni nama gammachiisu. Generationiin ammaa kun ammoo waliin du'aa waan jiruuf yaanni jarattii kanaa du'uuf deemachuu jara wajji du'uuf deema. Ijoolleen amma dhalatan kuni akka gaafa nuti 91 dura qabsoo Oromoo keessatti dabalamnee wal gaafachuun wal dubbisuu waan akkasii suni safuu turetti wareegamni ilmaan keenyaa ka ardhaa kuni waan san safuu godhee jira jechuudha. Arra irreechaan akka namoonni ala kana
dharaan maqaa amantiitti maxxansuu barbaadan kan akka inni hin ta'in Oromoon raggaasisee Islaamni sheekonni keenya achitti argamanii waliin kabajaa jiran jechuudha. Sadarkaa kana qabsoon Oromoo gahaa jira. Ijoolleen biyya keessa osoo maqaa waliin gaafan, osoo ganda waliin gaafanne waliin du'aa jiran jechuudha. So kanaafi kuni warruma tolfate san wajjin du'uu deema. Warruma murnaan jabaatee bakka takka gahuuf qaama kana itti dhimma ba'u san eenyu keessallee haa jiraatan. Waliin du'uu deeman jechuuf hin baane. Anallee ta'ee jechuudha. Anallee ta'ee yoo anallee ka dabalatu taate. Yoo ilaalcha akkasii kan qabaadhu taate. Yoo saniin amma Oromoo gargar diiguu barbaadu taate. So kanaaf rakkoon amantii ka ati kaafte beektaa poolitikaas ta'ee amantiin wal fakkaataadha. Namni waan ogummaa hin qabne keessa hogguu seene rakkoo. Abbammaan fedhe. Ati joornaalistiidha, akkatti waa gaafattu, akkatti dubbattu, akkatti haasoytu, bakka irraa eegaltu beektaa. Nama tokko ka profeesara ta'ee waa'ee keemikaala baratee fidee bakka kan kee kana yoo kaa'e rakkoodha. Yeroo hunda waa balleessa. Poolitikaalleen akkas. Ogeessa dhabe, nama hunda poolitishaanii ta'e, nama hunda hooggana ta'e. Kanaaf laaqqaa keessa seena. Kanaaf waan dubbatamuuf waan hin dubbanne gargar wallaale. Kanaaf waan ijaaramuuf waan ijaaramne gargar wallaale. Kanaaf rakkoon gandummaa kun dhugaa ta'e. Maaliif ogummaadhaan poolitishaanii ta'uun hafee murnaan nama ijaarachuu, gandaan nama ijaarachuudhaan poolitishaanii ta'uu hin danda'ame jechuudha. At the same time amantiileen akkas ta'e. Amantiileen namoonni ogummaa qaban hafee keessattuu biyya alaa kana keessatti namoonnummaan akkanumatti xiqqishuma quraana dubbisuu danda'an warra amantii ta'e jechuudha. Kuniin waa balleessa. Akkuma poolitishaanii sanitti ogummaadhaan alatti waan itti seeneef waan amantii practice godhuu fi amantii nama barsiisuu waan adda addaati. Poolitikaalleen akkasuma. Poolitikaa keessatti seentee qabsaawaa ta'uu fi qabsaawaa hoogganuun ammoo waan adda addaati jechuudha. So rakkooleen lachuu kanaan nu keessa seenaa jirti jechuudha. Macaafa koo laaltee jiraatte filannaa darbeessin sochiin keenya sagalees nu dhabsi sagalees nu hatanii garuu dargaggoo dhalataa haaraa jenereeshinii haaraa mootummaa saba dararaa jiru saamaa jiru saamsisaa jiru ukkaamsaa jiru baatee deemuu kan fedhiin qabne dhalataa haaraa uumuu keenya baay'een itti gammadan jedheen ture. Sana dura jechuu kooti. Akkuma mana maxxansaa galetti sana booddeedha wantiin kun kan ka'e irra deebee ilaaluu hin dandeenye akkasumatti bahee garuu kana na yaadadha kana jechuu koo mana macaafa sana gubbaatti. Lammaffaa foo macaafa sana gubbaatti kanan jedhee oppiidiyoonii amma gaaddisa qawwee adaawii yookiin ihaadeg jala jirti. Qawween kun kaanaani waggaa 24 dhiisiiti sa'aatii 24 saba Oromoo keessa jiraachuu hin dandeessu. Gaaddisa qawwee kanaa malee jedheen ture. Innis akkuma jedhe dhugaa ta'e oppiidiyoon innaa sabnitti garagalu warra ishee waammattee jala baate malee iddoo baay'eetti ijoolleen dhagaa baachisaniiru. Waan isaan hin barbaanne sirba sirbisiisaniiru. Waan iddoo baay'eetti jechuukooti warra dabballee oppiidiyoos haa ta'u warra aangoorra jiranii warra bulchaas warra maalis haa ta'u kana ijoolleen kanatti hojjechaa turte. Egaa maa inni innaa sana nuti durumayyuu waan hojjennu qooda keenya lafa kaawwanneetu. Maa inni rakkoo saba iyya saba keenya iyyeen gargaarraa saba keenya innaa miidhameen iyyinaa fi hamma dandeenyetti gargaaruu yaallaa hamma dandeenyetti ibsa kennuu hin yaallaa hamma dandeenyetti waan ta'aa jiru waan rakkoo jiru miidiyaattis haa ta'u dippiloomaatiik koominiitiittis haa ta'u hin himnaa qooddannee jirraa jechuu kooti isa kaan waan hojii hojjechuu dandeenyu akka seera biyya sanaatti jechuu kooti karaa nagaa karaa seeraa waan hojjechuu dandeenyu lafa kaawwanneetu hamma dandeenye kana keessatti qooda fudhanne warri dippiloomaatiik koominiitiin baay'ee dhufee nu gaafataa ture
warri gaazexeessitoota baay'ee dhufee nu gaafataa ture. Biyya keessaas biyya alaas jechuu kooti. Sabnis kun waan akkasii nutti hojjechaa jiru nu iyya nu dabarsaa addunyaatti nu himaa nuun jechaa ture. Isa kana karaa nagaa karaa seeraa waan qooda nu fudhachiisu keessatti hamma dandeenye qooda fudhachaa turre. Garuu sinsobuu karaa kanas ta'u karaa kanaa qabsoo biyya sanaa keessa gara waggaa 40 ol tureera. Kana keessa sabni Oromoo barana si gammachiisaa jechuu kooti. Tokko gaaf tokko ka'ee galee hin ciifne. Ennaa qawween itti qabamu baqatee galee hin ciifne. Mirga isaatii fi dargaggoon Oromoo mirga ofiitii fi hamma danda'utti Booranaa qabee hamma Dambidoollootti, Hararii qabee hamma Jimmaa Lubbaa Booraatti sabni kun ka'eetu walakkaa kun ka'eetuma mirga koo naa eegaa hamma omitti nutti taphattu bulchiinsi dabballee haa dhaabbatu qabeenya keenya siin saamtani hamma omitti nu saamtu isa jiru kana ka'ee chocho'uu isaa baay'ee si gammachiisa sabni kee waan dhoksinu hin qabnu sabni kun immoo nu ga'eedhuma akka afaan mootummaa galuu fi afaan dabballee galuudhiin nu ga'ee hamma omitti nutti taphattu isa jedhu sana chochiisuni naaruma 66 mootummaan sun jijjiiramuus bukkee yoo qabde 97 filannaa sana bukkee yoo qabde Oromiyaa keessatti inni kuni seenaa haaraadhaa jechuu kooti. Sabni Oromoo akka sabaatti biyyuma sana keessa saba guddaatu jira, saba bal'aatu jira, saba mirga dhabeetu jira. Sabni kun immoo mirga ofiitii dhaabbachaa jira. Inni jedhu suni calqabaa ollaan keenyas haa ta'u, faranjiis haa ta'u kan baruu danda'anii asumallee warra Ameerikaa yoo ta'e asii nama isaanii asii erganii hamma Ambootti hamma maalitti iddoo qabsoon sun itti chochiin Oromoo baranaa kun itti ka'e ilaalcha ammachitti erganiiru jechuu kooti. Egaa kana keessatti barataan kifilii 5, 6, 7 qooda fudhateera. School kids warri jedhan kuni barataan high schoolii wayin barumsa sadarkaa lammaffaatti qooda fudhateera. Barataan yuunivarsiitiitti qooda fudhateera. Qotee bulaan itti qooda fudhateera. Jaarsaa jaartiin itti qooda fudhateera. Daldalaan qoodatti fudhateera. Barsiisaan Oromootti qooda fudhateera. Hundatu itti qooda fudhate si galee akka durii duramma yeroo baay'ee kan chocho'u dargaggoo yuunivarsiitii fa'i. Oo baay'ate dargaggoo sadarkaa lammaffaati haayiskuulii jedhan kana. Amma garuu daa'ima kifilii 4, 5 kifilii 6tu karaa faa cufa si galee iyya kana keessa galee iyya lafti keenya lafee keenya jedhee ijoollee akkasiiti jechuu kooti. Garuu fuulduraattu abdii guddaa qabsoo Oromootti kan fide dargaggoon kun amma daa'imni kun boru guddachaa deemti si galee kana caala baraa deemti guddachaa deemti isa hojjetames kana caala bareechitee gara fuulduraatti mirga saba ofiitti dhaabbachuu dandeessi. Qanii tokko lama osoo hin taane gara ji'a tureera amma gara fuulduraattis waanumatti fufu natti fakkaata. Kuni qabsoo haaraa sabni Oromoo qabsoo haaraa keessa galuusaa seenaa haaraa barreessisuu calqabuusaa qabsoon Oromoo waan haaraadhaa jechuu kooti kan argaa turre. Wamaa gaabbiin qabu Oromoo tokko taatee dhalachuu bichaa otoo hin ta'in warrumti kaan warrumtollaa keenyaa warri naa bulbulanii waa tokko warri naan jedhanii qabsoo Oromoo haaraatu deemaa ture. Cunqursuu namni hundumtuyyuu xaaliyaaniin hoggaa biyya keenya dhufee cunqursuu xaaliyaaniin miskiinni karaa irratti waan nyaatu hin qabne kan qotee bulu jira. Biyyi ummati Oromoo yookaan ummati Itoophiyaa jedhamuyyuu akka hin jirre warri beekne jira. Kanaafuu waan Musoliiniin godhe yookaan immoo cunqursaan biraa godhe tokko waan nama achi jiru sana bileem godhuu hin dandeenyu. Biyya keenyatti maaltu ta'ee
mootummaan suni yoo ijaaramu biyya sana uummata keessayyuu kibbaa kana humnaan qabameedha. Mootummaa sana jala kan gale eegasii booda afaan biyya sana afaan filate suni afaan Amaaraadha. Afaan Amaaraa sana namni biyya sana keessa jiru hundi dubbatu. Kanaafuu warri afaan sana dubbatu advaanteejii argatee jira waan sanarraa. Namicha sana akka inni nama biraa cunqursu godhuu irree baatan haalli suni waan afaanii olaalle jechaadha isaaniif tolee jira. Maqaan isaanii akka tasaa ta'e warri akkas ta'e isaaniif mijaa'ee jira. Garuu waan sun nama hundumattu akkasitti tola jedhanii asiyuum kan godhan ta'e yoo ta'e yookaan immoo kan tilmaaman yoo ta'e inni rakkoodha. Rakkoonni warra biraarra jiru kun discriminationiin warra biraarra jiru kun akka inni painful ta'e akka inni nama miidhaa jiru akka inni miidhama saayikoolojii qofa duntaan ikonomikaalii irree nama miidhaa jiru hojii irratti nama miidhaa jiru waan adda addaa irratti nama miidhaa jiru hubatuu dhabuun nama tokko jechaadha rakkina mataa isaa danda'edha. Garuu cunqursaa sun cunqursaa uummati Amaaraa akkuma jirutti walii galee Oromoo irratti dhiibbaa godhe dunjaanne cunqursaan uummata Amaaraa keessaa bahe uummata Oromoo fi uummattoota biraa irratti cunqursaa inni godhedha. Namooti biroo namooti mootummaa sana keessa turanirree siistemni ijaarame kun aadaa mataa isaa qaba. Mootummaan biyya sanaa sun kaaraakterii qaba. Afaan Amaaraa dubbata. Kaalcharii Amaaraa yookaan immoo kaalcharii Ortodoksii qaba. Yeroo 1974 tti haga dargiin dhufutti immoo amantiirree qabaataa ture. Amantiin isaa Ortodoksii ture. Fuula irree qabaataa ture akkuma duratti jenne sana fuulli isaa maal akka fakkaatu Itoophiyaan maal akka fakkaatu Itoophiyaan kunoo fuuluma akka wubii ayyaanaa fa'aa kanarratti ijaarame fuula akkas fakkaatu qaba. Achirratti hundaa'eedha kan uumame. Warri fuulli isaaniirree akka tasaa akkas fakkaatu warri maqaan isaaniirree akkas fakkaatu warri afaan sana dubbatan warri amantii sana qaban yeroo sanatti advanteejii argatanii jiran convenient ta'ee fi jira advanteejii hin jedhu not only economical hojiis sababa sanarraa namichi Oromoo tokko gandaan itti dhaqee shaggaritti hojii argaturra afaan Oromoo beeku tokko namichi tokko manzii dhufee Gondarii dhufee Gojjaamii dhufee hojii argatuun itti salphata tureyyuu afaan inni dubbatu zabanyaarree ta'uu kan barbaadoo ta'e afaan mootummaa kan dubbatu sanaaf irra gabaabbata. Kanarraa kan ka'e fakkeenyaaf amma yoo statistiksii Itoophiyaa kana kitaaba Dr. Laaphisoo የኢትዮጵያ የገባር ስርዓትና ጅምር ካፒታሊዝም jedhu sana dubbiste akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan Abashaatti 19 duwwaarraa jalqabee haga 1945 tti percentii populationii Finfinnee keessa jiru qofa waggaa fudhannee kan Oromoo 33 irraa kara 18 tti gadi bu'ee kan Amaaraa immoo 24 irraa 52 tti ol guddate kuni employment opportunity sababa afaanii sanaan ta'uu danda'a sababa adda addaatiin ta'uu danda'a jechaadha faaktaroota biraatirree kaasuu dandeenya garuu lafa Oromoon digirii 360 Oromoon marfamee jiru keessatti kan Oromoo proportion isaa haga kanaan waggaa 45 keessatti gadi bu'aa almost by half kun immoo double ta'uun isaa waan kun advantage kennineef jechuun hin danda'amu advantage fudhatan jechuun garuu isaanirree qaama cunqursaa saniidha jechuun miti. Rakkoon kan qaban nama tokkoon akkuma isaanii mijaa'e sana haalli suni akkuma isaanii convenient ta'e sana warra biraatiifis homaa isaanii miine argumentii jedhudha malee rakkoo ummati tokko ummata biraarratti godhuu miti. Rakkinichi kan dhufu political superstructuring kun political structuring kuni kaalcharii mataa isaa danda'e uuma normii mataa isaa danda'e uuma waan Itoophiyaa jedhamu kuni nama afaan Amaaraa dubbatu kaalcharii sana qabu jedhanii kaalcharii sana nama keessatti akka instigate godhu qabanii kun immoo diizaayinumaan godhe mootummaan kun waggaa fakkeenyaaf 1948 tti seera bahe kan seera guddina hawaasummaa yookaan maahabaraayi nuuroo edgat ministeer jedhamu sun seera inni baase waggaa argite security keessatti nama Amaaraa kiristaana ta'ee fi afaan Amaaraa dubbatu qofatu qaxaramuu qaba jedhee ifatti baasaa barreeffamooti adda addaa yeroo adda addaatti bahaa turan namni akka Tarlaa Haayilee kan 1920moota keessa Beeljeemitti baratee peeparii isaa teesisii isaa akkamitti Oromoon assimileeted akka ta'u barreesse boodarra immoo ministeera barumsaatii fi aartii kan ta'e isa boodarree namni dhufe Saala Tsadaaluu namni jedhamu waan inni godhee fi waan hedduu kakaasuutu danda'ama charchiin kun akkamitti akka babal'atu charchiin kun hojiin isaa maqaa jijjiiruu afaan kana babal'isuu aadaa sana godhuu
afaan biraa seeraan irree akka hin baratamne godhuu haga jaatamoota keessatti seera akkasii bahaa ture. Kanaafuu mootummaan achirra ture suni waan kana uumuudhaaf cunqursaa uumee jira. Garuu waan kun waan ummati bal'aan irratti walii galee Oromoo waan jedhamu kana cunqursina jedhee miti. Kanaafuu ummataa miti kan itti gaafatamu. Amma garuu nama inni waan kun ummata keessaa nama waan kun advanteejii kenneef jira yeroo sana. Warri advanteejii waan sanarraa argatan advanteejii argatuutti miti kan isaan bileem ta'anii yookaan immoo himatamanii. Advanteejii isaan argatan san akkuma waa warra biraa tiirree akkasumatti haalli gaarii ture. Romantik waanuma ture tokko waanuma barri sun baruma eebbifamaa ture tokkotti kaasuu santu rakkoodha malee ummati guutuun iyyuu nama biraa cunqursa yaada jedhuun qaban yeroo makamiyyuu takka qabaadhan beeku. Namni seenaa katabu biyya kana keessaatiiti baay'ee beekamaan tokko maal jedhee siyaasni seenaa hin qabne yookiin seenaan siyaasa hin qabne ija hin qabu, firii hin qabu. Siyaasni seenaa hin beekne immoo hidda hin qabu. Waldhabbiin kun waa'ee siyaasaati. Innis immoo waa'ee siyaasa kaleessaa otoo hin taane siyaasa boriiti, siyaasa gara fuulduraati. Siyaasatu akka meeshaatti dhimma itti bahamee hamma har'aatti hamma Oromoon lakkii seenaan kan koo kanadha jedhee seenaasaa gadi baasee himachuu hamma inni jalqabutti waan namni kan biraan nutti hime fudhanneeti nuyyuu waliisaa wal laallee akka Alii Birraa jedhutti afaaniif funyaan wal laalleeti jiraataadha turre. So kana waldhabbiin amma jiru kun waa'ee seenaa miti, waa'ee siyaasaati. Siyaasa gara fuulduraatti namitti jiraanna jedhanii ishee gara fuulduraa sana bu'uuressuudhaaf bifatti kennuudhaaf waan jedhamudha jechuudhaaf hin jedhe. Akkuma beekamu gaa isin ABO keessa turtanii ABOdhaan waliin galle baatanii ODF dhaabbate. Achi immoo ala sanas mormii gurguddaatu jira. Ala isin biyyatti galuu yaaddanis karaa adda addaatiin mormiin dhiyaachaa ture jira. Dhaaba irratti illee nama dhuunfaa irratti illee personalitii keessa deemame illee wanti sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa adda addaa irratti deddeemaa ture hin jira. Achi immoo deebitanii dhaabbilee Oromoo afuran sanaa wajjin walii galuu keessan irratti innis yaada kaasee jira. Amma immoo eegaas deebitanii Gimboot Sabaattiidha wajjiniin waan kana tumsa kana uumuu keessan irratti immoo ammas yaanni karaa adda addaa qeeqni karaa adda addaa ka'aa jiru jira. Kun karaa lamaan jira. Tokkoffaa ala waa'ee bilisummaa gaafa haasofnu bilisummaa biyya bilisa taate duwwaa dhaabanii alaabaa fannisuu duwwaa miti. Bilisummaa sammuu namaa mirga Oromoon tokko akkaataatti ofii ijaaru akkaataatti gurmaa'u irratti mirga qabaachuu qabaa. Kanaafuu wal qeequu hin qabnu, dhakaa wal irratti darbachuu hin qabnu. Abbaan barbaade karaa danda'een haa qabsaa'u. Amma sirna biyya sana jiru wajjiniin dhaabbatee uummata Oromoo irratti hin dhukaasnetti dhakaan darbannetti warri jedhan jiru. Akkuma waliigalaatti dhakaa walitti darbachuu hin qabnu. Garaagarummaa keenya kabajnee waan irraa wal gargaaruutti walii galle waan immoo wal dhabnu irratti wal kabajnee wajjiniin deemuudha. Dhuma irratti kan murteessu immoo uummata Oromootii warri jedhanu jiru. Karaa biraatiin immoo ala ilaallu dhaabni kun yookaan immoo warri dhaaba kana hooggananu ejjannoo cimaa hin qabanu. Kanaan dura ABO keessaa ba'anii biyyatti galla jedhan achi deebi'anii immoo dhiisanii kan waa'eessa konsistensii dhabuu kana irratti kaasuudhaanii immoo qeeqa adda addaatu dhiyaachaa jira. Argaa jirtu, dhagaa jirtu. Mee kana irratti wanti irratti dubbattanu jira? Yaada maalii qabdu mee kana irratti? Ilaa asirratti wanni dagachuun hin barbaachifne Oromoo keessaayis warri qabsoon isaanii Oromoo biraa qofa irratti ta'e jiru. Yaada isaanii qofa yoo hordofne homaa tokko hin hojjennu jechuudha.
Politikaan silaa'u kontroversii qaba. Jechuun gaafa adda bilisummaa Oromoo ijaarru bara 70moota keessa namoota nutti kolfantu baay'ata. Namoota Oromoo baratan keessa. Har'as yoo namoonni kana fakkaatan jiraatanii nuundiin koo jechuufani. Haal politikaanii akka faranjiin jedhutti it is the art of the possible waan danda'amu hojjechuudha. Waan yeroo qabatamaa tokko keessatti hojjechuun danda'amu hojjechuudha. Amantii miti politikaan. Qabsoonis akkasuma jechuun qabsoo Oromoo keessatti waan adda addaa keessa dabarreerra. Haala yeroo sana ture keessatti waan hojjenne qabnaa sirriidha. Haala turre sana keessatti. Garuu sagantaan qabsoo fi tooftaanis haala wajjin jijjiiramuu qaba. Sagantaan amma addi bilisummaa Oromoo ittiin deemu waggaa 40 dura kan lafa keenyedha. Nutu lafa kaa'e gaafasiis. Addunyaan ammoo hawaasaan Oromoos geeddarameera. Biyyi Itoophiyaas waggaa 40 darban keessatti geeddarameera. Gaafa sana mootummaa Haayile Sillaasee aangoorra ture. Qabeenyi lafaa namoota dhuunfaa harka ture keessattuu lafti Oromoo gaafa sana. Har'a haala biraa keessa jirra. Mootummaan lama geeddarameera ergasii. Addunyaanis geeddarameera. Addunyaan waggaa 26 dura, waggaa 25 dura kaampii lamatti hirameetu wal dura dhaabbataa ture. Bipolar world jedhamu ture. Har'a unipolar world akkaan Ameerikaaniidhaan hoogganamutti galee jira. Jiru warri peripheral ta'an humnoonni peripheral ta'an garuu akka gaafa waggaa 25 har'aa humni gurguddaan lama kan wal dura dhaabbatu. Biyyoonni addunyaa irra guddaan immoo isa tokko yookiin isa kaan duukaa hiriiranii kan dhaabbatan keessa ture. Har'a haalli kun hundumtuu addunyaa irratti jijjiiramee nuti jijjiirraan kun akka waan homaa nuun ilaalleetti sagantaa waggaa 40 dura lafa kaawwanneen deemuun hin danda'amu. Haala yeroo fi haala qabsoo fi yeroo wajjin jijjiiramuun barbaachisaadha kan jedhudha. Egaa namoonni kun kana hubachuu dadhaban bifuma duraan tureen itti fufuun hin mala. Garuu bifa kanaan qabsoon Oromoof dura tarkaanfachuu hin danda'u kan jedhu raayi. Qabsoo warraaqsa ammaa uummanni keenya biyya keessaa itti jirus yoo ilaalle sana bira dabree jira jechuu dandeenya. Uummanni sana bira dabree mirga biyya isaa keessatti kan inni gaafachaa jiru. Mirga guutuu qabaachuun qaba, ofiin of bulchuun qaba. Dinagdee biyya kanaa keessatti hirmaannaa gahaa qabaachuun qaba. Abbaa biyyummaa koo deebifachuun qaba ka jedhudha. Egaa yeroo qabsoo goonu qabsoo kophaa keenyaan goonu vaakiyuumii yookiin lafa duwwaa irratti miti ka qabsoo goonu. Humna hedduutu biyya keenya keessa jira. Biyya Oromoo keessas intarastii biyya Oromoo keessaas qaba. Nama hunda dura dhaabbannees qabsoo gochuu hin dandeenyu. Kanaaf fira baay'ifachaa diina ofirraa xiqqeessaa kan qabsoo gochuu qabnu. Kanaaf haala kana irratti hundeeffamuudhaan qabsoo tooftaa nutti fakkaate qiyaasnee ittiin hojjechaa jirra. Qeeqi garaagaraa kahuu hin danda'a. Namni hin qeeqamne nama homaan hojjannedha. Yoo akka hin qeeqamne barbaanne harka marannee lafa taa'uu dandeenya. Hamma sochoonetti, hamma warraaqnetti garuu akkuma namni nu qeequ jiraatu immoo ka deeggaru baay'ee jira. Tooftaa amma ittiin kaane kana sagantaa amma addi dimokiraataa hordofu kana biyya keenya keessa namoota miliyoona hedduun lakkaa'amantu deeggara.
uummanni biraas uummata biraatiifis aanjaa kenna nu bira dhaabbachuuf tumsa nuuf ta'uuf. Jarri kun warra biyya diiguu warra biyya balleessuuf deemu jedhee nuun fudhatu jechuu namni. Kanaaf qabsoo Oromoos uummatoota biraa biratti bifa gaarii kennuufiif inumaahu biyya sana dimokiraatessuuf fis haa ta'u tokkeessuudhaaf aanjaa guddaa ka qabu Oromoo waan ta'eef uummanni Oromoo guddina isaa sana agarsiisuu qaba. Uummatoota biraafis dhaabbachuudhaan ka jedhu qabna nuyi. Kana warri qeeqan jiraachuu danda'u garuu akkuma kana immoo warri deeggaran immoo baay'inaan jiru jechuufani. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kutaa tokkoffaan yookaan immoo waggaa tokkoffaa sagantaa kanaa sagantaa qophii dhimma keenya akkasumas sagantaa afaan Oromoo ESAT irratti darbaa jiru kana waggaa tokkoffaa isaa ilaalchisnee keessumaa qophii dhimma keenya irratti xiyyeeffannee sagantaan har'aa isinii qopheessine kan asuma irratti raawwata. Torban dhufu immoo namoota keessummoota koo biraatii wajjiniin warra afanii wajjiniin waan jarri jedhi irratti immoo gabaabaadhumatti akkuma har'aa ilaalaa itti deemna. Isatti aansinee immoo yaada barreeffamaan isinirraa nu ga'an keessaa fuffunaannee immoo eenyutu maal jedhee yaada kanarraa maalirraa baranne fuula durattis immoo akkamiin itti fufuu qabna itti fufuu dandeenya waan jedhu walduma duraa duubaan kanarratti xiyyeeffannee immoo isinii dhiyeessina. Har'aa nu wajjiniin turuu keessaniif yeroo keessan kennitanii nu wajjiniin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Torban moo sagantaa itti aanuun amma walitti deeminutti fayyaa ta'aa. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u bakka jirtanutti nagaatti. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromoo ESAT obsaanii waliin turuu keessaniif galatoomaa isin jechaa hanga qophii teenya tan guyyaa Kamisaatiin walitti dhufnu sirba kanaa wajjin nagaatti. galanni kendumu seenaa keessi boonsa abdii muratini jabaaddu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa.
barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Roba jaamaa keessaas baadiyyaa magaalaa isaanii barnootaan ijoollee tajaajila. Haniifin eelannee sammuu daa'immanii firiilee beekumsaa keessa unkuuranii ayaadaalchiisanii. Barsiisa barumsa karayyuu hawaasa jireenya golgola siin namarraa ibsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Eegatti tajaajiluu haadha abbaan dallee diimataa dootataa maqaan qaafnu ijoollee nu barsiisaa jennee isaanii ergina ijoollee nurraa tuman jennee maafoo manna ayyaarraa eegganna. Barsiisa barumsa karayyuu hawaasa jireenya golgola siin namarraa ibsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiinii jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Utubaa jireenyaa wiirtuu lafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Utuba jireenyaa wiirtuu dafee duwidhaa burqaa dagaagina barsiiftota madda galanni maabada. Bu'aan teeknooloojii qaroomni ammayyaa isaanirraa maddee dhaloota wal gayaa. Hayyoonni bobbahee gulba samii oolu isaanirraa dhaalee beekumsa nuu tolu barsiisaa naa bulu.